Hayya obboleeyyan kiyya ijoollee kana jaaladhee maxxanfanne ijoollee mucaa jinnii jedhanii fi mucaa dabbaal jedhamu akkasuma jaaldawwiis jedhan kana jaalibsaa jedhan kana jechuudha. Ijoolleen tun ijoollee ajandaa hedduu sirri jaalattu. Gastii mucaa jinnii jedhamu mucaa dabbaal jedhan kanarratti ilmisii koomandoo tokko risiitii ijoolleen arsii wal ijaartee ijoollee harargee ajjeesisuuf ijoollee arsii hidhachiisaa jiran kunoo nagaheen kana ani qarshii erguu dinnaan of keessaa na baasanii kanaaf istirii isaanii isinii hima waan jedhu wayii gastii san bira dhaqee mucaan waa dubbate risiitallee gabbaase. Ani immoo akka dubbadhu kana godhe risiitichi sun na ilaallata nagaheen sun jechuudha. Garee kaga ijaare nuti akka ijoollee biyyaa walitti dhufnee garee ijaarsa masgiidaa jennee ijaarannee jirra obboleeyyan kiyya. Risiitiin sunillee ka masgiidaaf ergine. Namichi Ameerikaa hirmaate jedhanillee mucaa ganda keenyatti nama keenya nama nu qofatti hirmaatu miti nama naannoo 11 Oromoo hundaa'u akka musliimaatittis akka Oromootittis hirmaatu jechuudha. Masgiida kana qofa irratti hin hirmaanne namni kun. Nuti immoo akka wal beenuun wal ijaarree risiitiin isin laalaa jirtan kuni masgiidallee isinii baasuu dandeenya. Garee keessa jiru kanallee isin galchinee laaluu dandeessanii. Dhimmi kun dhimma sobaati ajandaa uumuuf mucaan nu keessa jira. Innis hirmaatee jira masgiida kanatti. Ajandama uumachuuf takkii dogongoree aariin isa gootee waan akkanaa dalage malee dhimmi kun dhimma waan amma irraa haasayaa jirtanii miti. Dhimma nu boru rabbii keenya biratti waa guduunfanna jennee dalagaa jirru maasiyatti hin seenina. Risiitiin isin olii gadi oofaa jirtan kun risiitii masgiidan ijaaruuf nuti erganne nurraa dhaabbadhaa isiniin jedha jaalalaaf kabajaan. Saba kiyya bal'aa. Namni harargee farsii addaan baasuuf harargee farsii waliin buusuuf deemtu siif hin milkaa'u. Arsii fi harargeeni bassoo fi dhadhaadha. Yoomuma nama addaan baanu miti nuti. Nuti namallee walii ijaarannee miskiina fixuu miti. Akki nuti itti beenu lubbuu namaa tokko rabbi uume rabbuma fudhataan beekna malee harka namaatti baasullee abadan niyyaa akkasillee nama qabu miti. Mucaan dogongora nama dhuunfaa rakkoo tokko qabuun waan akkasii godhe namni arsii tahee dhugaan abbaan isaa arsii haati isaa arsii gocha harargee miidhuuf dalaytu takkallee ni jirtiidhee hiyyaatu. Ijoolleen asirraa waccutun hunduu ta harargeellee tahee ta arsillee tahee warra haadhaaf abbaa fi quba hin qabne warra maatii isii aayyoon tiyya akkam naa bulte abbaan kiyya akkam naa bule maan naa nyaatanii maan naa dhuganii maal isaan barbaachisa warra hin jennetu kutaa hagana geetu jechuu gosa wal jaalatee walitti dhaloome ilmaan adeerota waliif tahe kan addaan baasuuf tahaa jira. Kanaaf namoonni hayyoonni wanti sun nu beekuu qabdanii risiitiin kun ifaaf bilisaan raga qabeessa qaba. Abbaa barbaaddan isinii gabbaasa nama itti ergannellee bilbilee isin haasofsiisuu danda'a sagalee isaa isin dhageessisuu danda'a. Namni nu itti erganne kunis nama baadiyyaa jiru masgiidni nu ijaaraa jirru kunis masgiida baadiyyaati. Akkasitti nu hubadha. Koreewwan masgiidallee isin dubbisiisuu danda'a. Namoonni miidiyaa fayyadamanis ni jiran jechuudha. Namni Ameerikaa hirmaate jedhanillee sagalee isallee dhagahuu dandeettan isin dhageessisa yoo barbaachisaa isiniif ta'e. Ajandaa kana nurraa dhaabaa hadaraa keessan. Risiitii san olii gadiin oofinaa. Risiitii masgiidatti rabbitti isin himanna nuti. Wallaahi lubbuu nama tokko miidhuuf nama tokko dararuuf sumuna takka yoo baafne rabbiin numa darara. Miskiina ajjeesuuf jennee birrii walitti guurru miti. Masgiida rabbii gadi dhaabbatuu fi uummanni keenya bakka itti salaatan hin qabanii bakka itti salaatan nu haa argatan jenneeti walitti qabamnee kana dalagaa jirra. Garicha san ani mataa kiyya keessa jira. Rabbuma keessan sodaadha. Risiitii san ammaa booda olii gadi hin oofina ajandaa kana nurraa dhaaban isiniin jedha. Namoonni magaree san keessa na galchi jettan keessan na dubbisa.